Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoon sagalee dhiphinaa fi naasuu tokko addunyaatti dhageesse. Chaayinaan waraana ishee haala seenaa dhala namaa keessatti mul'ateen beekneen ammayyeessitee guddisaa jirti. Isaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waraana irratti dhangalaasaa jiru. Kaayyoon isaanii dhimma Taayiwaan qofa miti. Kaayyoon isaanii dhugaan humna waraanaa Ameerikaa caaluu ijaaranii madaalii addunyaa guutummaatti to'achuudha jira. Chaayinaan akkamittiin ulee gooftummaa addunyaa Ameerikaa irraa butuuf humna waraanaa sodaachisaa ijaaraa jirti. Bal'ina isaa qabannee jirra. Gabaasni Pentagon FM wiirtuuwwan qorannoo warra dhiyaarraa beem onnee Waashingitaniin guutummaatti dhaabee jira. Chaayinaan xiyyaara ammayyaawaa J-20 jedhamu oomishuu qofa osoo hin taane saffisa oomishaa addunyaan kanaan dura ijaan argitee hin beekneen akka roobaatti dhangalaasaa jirti. Iccitii teekinooloojii xiyyaara kanaas bal'inaan ni dhageessu. Ija addunyaa dhoqqee waraana Hormuz irraa ka'ee gara Baha Fagootti bakka bishaan qabbanaawaan Garba Paasifiik jalaa ibidda waraana addunyaa sadaffaa baatee rafu Hulaa Taayiwaanitti naannee jira. Magaalaa Beijing keessatti impaayera warra dhiyaa kan bakka bu'u Doonaald Tiraamp qawwee sibiilaa ba'aa kan hoogganu Xi Jinping minjaala tokkorra taa'anii turan. Garuu waraqaa fi shaayii minjaala kanarra jiru jalatti boombii beellamni itti qabame daqiiqaa kamiyyuu dho'ee madaalii addunyaa garagalchutu jira. Boombiin sunis Taayiwaanidha. Xi Jinping akeekkachiisa cimaa Tiraampiif kennan hariiroon Chaayinaa fi Ameerikaa nagaa ta'uu kan danda'u dhimma Taayiwaan irratti tarkaanfii isin fudhattan irratti hundaa'a. Erga Tiraamp Chaayinaa daawwatee deebi'ee muddamni Taayiwaan maalirra jira? Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatina. Xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin addunyaa keenyaa inni yeroo dhiyoo asitti aara waraanaa fi misaayila abbaa giddu galeessaatiin haguugamee ture. Har'a dhugaa dhooftu kan gooftummaa Ameerikaa waggoota 80 ture hundeerraa raasu tokkoof balbala saaqee jira. Waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti ji'oota darban adeemsifame Ameerikaadhaaf kasaaraa dinagdee fi teekinooloojii qofa osoo hin taane akeekkachiisaa seena qabeessa tokko of duubatti hambise. Yeroo Tiraamp fi Pentagon diroonota rakkasoo Iraaniin rukutamanii bishaan Hormuz irratti hafuura citan dachee Baha Fagootti ammoo jawween sibiilaa inni rafee ture dammaquun ulee gooftummaa addunyaa Ameerikaa harkaa butuuf dirreetti dhufee jira. Har'a addunyaan ija ishee gara Waashingitanitti yeroo naannessitu Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoon sagalee dhiphinaa fi naasuu tokko addunyaatti dhageessise. Chaayinaan waraana ishee haala seenaa dhala namaa keessatti mul'ateen beekneen ammayyeessitee guddisaa jirti. Isaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waraana irratti dhangalaasaa jiru. Kaayyoon isaanii dhimma Taayiwaan qofa miti. Kaayyoon isaanii dhugaa humna waraana Ameerikaa caaluu ijaaranii madaalii addunyaa guutummaatti to'achuudha jira. Meetabaa morkii teekinooloojii fi kufaatii impaayera lixaa kana ija xiinxalaatiin bal'inaan haa ilaallu. Waggoota 20 dura Chaayinaan biyya baay'ina uummataa qofa qabdu ishee meeshaa waraanaa moofaa fi dhaloota durii fayyadamtu turte. Ameerikaan yeroo sana xiyyaara ammayyaawaa fi dooniiwwan gurguddoo qabattee addunyaa jilbeenfachiisaa turte. Garuu har'a seenaan garagalee jira. Akka gabaasni Pentagon ofii isaa ragaa beetti baajanni waraanaa Chaayinaa bara 2010 doolaara biiliyoona 80 irraa bara 2025tti doolaara biiliyoona 230tti ol utaalee jira. Kun lakkoofsa ifatti ibsame qofadha. Baajanni dhokataan kanarraa baay'eedhaan akka caalu shakkama. Guddina kana guutummaatti kan mul'isu ijaarsa humna galaanaa Chaayinaadha. Ameerikaan dooniiwwan waraanaa 290 yeroo qabaattu Chaayinaan har'a dooniiwwan waraanaa fi doonii bishaan jalaa 370 ol qabdi. Chaayinaan dhiyeenya kanaan doonii xiyyaara baattu isa sadaffaa kan Fuujiyaan jedhamu sirna furguggistuu elektiroomagneetik ammayyaawaa Ameerikaa wajjin dorgamu hidhattee jirti. Kanaan osoo hin dhaabbatiin dooniin nuukileeraa Type 004 isa xiyyaara 105 baatu ijaaruuf qarqararra geessee jirti. Ameerikaan warshaalee doonii ishee moofaa fi dadhaboodhaan rakkachaa yeroo jirtu. Chaayinaan ammoo doonii waraanaa akka bishaanitti oomishaa jirti. Doonii guddittiin Ameerikaa USS Gerald R. Ford bishaan Faars irratti madaa'ee yeroo of duuba deebi'u. Chaayinaan galaana Eeshiyaa keessatti gooftaa haaraa ta'uu ishee mirkaneessitee jirti. Samiin qilleensaas harka Chaayinaa jira. Ameerikaan xiyyaara dhaloota shanaffaa F-35 fi F-22 yeroo boontu. Chaayinaan ammoo xiyyaara Chengdu J-20 250 ol of harkaa qabdi. Xiyyaarri kun ijaaraa darii jalaa dhokachuu fi fageenya dheeraa rukutuu danda'a. Chaayinaan kanaan hin dhaabbanne
xiyyaara dhaloota jaaffaa fi diroonota Wingman oomishuu jalqabdee jirti. Garuu wanti onni Ameerikaa raasee fi ulaa Hormuz irratti ishee dhiphisee tokko Eeshiyaa keessa jira. Misailota farra doonii yookaan anti-ship ballistic missiles adamsitoota dooniidha. Chaayinaan misailota akka DF-21D fi DF-26 of harkaa qabdi. Misailonni kunneen fageenya kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu qaxxaamuranii dooniiwwan xiyyaara baatan Ameerikaa qilleensa irraa rukutanii bishaan keessatti awwaaluu danda'u. Waraana Baha giddugaleessaa darbe keessatti Ameerikaan bidiruu xixiqqoo Iraaniin dhiphattee doonii ishee fageessitee jirti. Yoo Chaayinaan misaayilaa hypersoonikii kana dhukaastee hoo maal taati? Pentaagoon dhugaa kana beekam. Dooniin Ameerikaa dachee Chaayinaatti dhiyaachuu hin dandeessu. Kuni awwaalcha teekinooloojii Ameerikaa ta'ee jira. Gama meeshaa niwukileeraatiin Chaayinaan ariitiidhaan guddataa jirti. Bara 2030tti mataa waraanaa 1000 ol ni qabaatti jedhamee teegama. Dabalataan waraana ammayyaawaa isaa ijaan hin mul'anne keessatti jechuunis saayiberii fi hawaa keessatti Chaayinaan madaalii Ameerikaa cabsitee jirti. Sirna saatalaayitii beedi'uu isheetiin akkuma Iraaniif kennitee turteen misaalonni ishee osoo hin dogoggorin ilma rukutuu danda'anii jiru. Maarkoo Ruubiyoon yeroo Chaayinaan gooftummaa addunyaa fudhachuuf deemti jedhu waca siyaasaa qofa miti. Inni sodaa fi kufaataa impaayera ofii dhugoomsaa jira. Ameerikaan Baha giddugaleessaa keessatti baajata ishee fixxee dooniiwwan ishee gubdee miidiyaa irratti Tiraampiin nuti mo'anna jechuun yeroo dhaadatu Chaayinaan ammoo harka dhoksaatiin madaalii humna hundaa gara baatti dabarsaa jirti. Gabaasni Pentaagoonii fi wiirtuuwwan qorannoo warra dhiyaarraa ba'e onnee Waashingitaniin guutummaatti dhaabee jira. Chaayinaan xiyyaara ammayyaawaa J-20 jedhamu oomishuu qofa osoo hin taane saffisa oomishaa addunyaan kanaan dura ijaan argitee hin beekne akka roobaatti dhangalaasaa jirti. Mee taphaa morkii teekinooloojii fi ijaarsa madaalii addunyaa haaraa kanaa haa ilaallu. Waggoota dheeraaf Pentaagoon amantii tokko qaba ture. Chaayinaa fi Raashiyaan xiyyaara nu morkuu diizaayinii gochuu danda'u. Garuu saffisaa fi qulqullinaan baay'isanii oomishuu hin danda'an. Nu qofatu dandeettii warshaa qaba. Garuu har'a dhugaan sun dhoqqeetti makamee jira. Akka gabaasni kun saaxileetti Chaayinaan waggaatti xiyyaarota dhaloota 100 ol oomishuu eegaltee jirti. Tilmaamni tokko immoo warshaaleen Chengdu fi Shenyang jedhaman yeroo dhiyoo keessatti waggaatti xiyyaara 250 hanga 300 oomishuu danda'u jedhanii akeekkachiisanii jiru. Meekanaa ija herregaatiin madaallu. Ameerikaan xiyyaara ishee F-35 oomishuuf hanqina meeshaa, dhiibbaa baajataa fi rakkoo sooftiweerii wajjin wal'aansoo gochaa jirti. Chaayinaan garuu warshaa addunyaa waan taateef meeshaa dheedhii sibiilaa fi teekinooloojii hundaa of harkaa qabdi. Kun ammoo waraana ammayyaawaa keessatti diinni inni guddaan meeshaa ammayyaawaa qabaachuu qofa osoo hin taane meeshaa sana yeroo waraanatti saffisaan bakka buufachuu danda'uudha kan jedhu mirkaneessa. Garuu wanti hunda caalaa Ameerikaa dhiphisu teekinooloojii xiyyaarichaati. Wiirtuun qorannoo Ameerikaa tokko gabaasa bitaa namatti ta'u baasee jira. Xiyyaarri F-22 Ameerikaa xiyyaara J-20 Chaayinaarraa dachaa 100 ijaaraa darii jalaa dhokata. Kun yeroo jalqabaa dhaga'amu injifannoo Ameerikaa fakkaata. Garuu dippiloomaatonni FM hayyoonni waraanaa Chaayinaa yeroo kana dhagaan kolfanii dhiisan. Iccitiin isaa tarsiimoo waraanaa keessa jira. F-22 Ameerikaa kan ijaarame waraanaa qabbanaawaa keessatti daangaa Sooviyeetii cabsee seenee raadarii hunda jala miliqee boombii darbachuufi. Kuni xiyyaarichi akka baay'ee xiqqaatu bobaa xiqqoo akka baatuu fi gatiin isaa samii akka tuqu godhee jira. J-20 Chaayinaa garuu kaayyoo biraatiif ijaarame. Inni galaana Chaayinaa kibbaa fi Taayiwaan to'achuuf dhufe. Chaayinaan xiyyaara kana kan ijaarte fageenya dheeraa deemuuf bobaa akka baatu, misaayilota gurguddaa akka baatuu fi misaayila PL-50 kan fageenya kiiloomeetira 200 hanga 300 irraa xiyyaara diinaa rukutu akka furguggisuufi. Chaayinaan xiyyaara F-22 isa ijaan hin mul'anne adamsuuf hin dhamaatu. Tarsiimoon ishee ija isaa jaamsuudha. J-20 xiyyaarota F-22 yookaan F-35 Ameerikaa fageenya irraa rukutuu dhiise. Xiyyaarota gurguddoo Ameerikaa warra basaasanii qajeelchanii fi xiyyaarota bobaa qilleensa irratti guutan adamsee rukuta. Yoo xiyyaarri bobaa guutu sun barbadaa'e F-22 fi F-35 bobaa dhabanii Garba Paasifiik keessatti bishaanitti dhidhimu. Kuni waraana madaalii hin qabne isa xumuraati. Wanti biraa addunyaa dhiyaa hafuura kutaa waraana qindaadha. Chaayinaan J-20 kophaa isaa hin furguggisu. Isheen xiyyaara J-20S kan namoota 2 baatuun ijaartee jirti. Paayileetiin inni tokko xiyyaaricha yeroo ofu, inni lammaffaan ammoo diroonota of ajjeesuu fi diroonota waraanaa baay'ee ajajaa gara diinaatti oofa. Kun Ameerikaa qofa osoo hin taane addunyaa guutuu raasaa jira. Waraana guraandhalaa Iraanii fi Israa'el keessatti diroononni xixiqqoon akkamitti sirna ittisaa ayirandamii akka burjaajessan Chaayinaan sirriitti argitee jirti. Har'a isheen teekinooloojii sana sammuu AI'tiin guddiftee xiyyaarota waraanaa waliin qindeessitee Ameerikaa eegaa jirti.
Egaan addunyaan ammaa sirna waraanaa haaraa ijaan argaa jirti. Ameerikaan xiyyaara F-47 ijaaruuf baajata tiriliyoona 1.5 gaafattee yeroo muddamtu. Chaayinaan ammoo ijaarsa warshaalee ishee babal'istee xiyyaarota J-20 fi J-35 dhibbaan lakkaa'aman bishaanii fi samiirra tuulaa jirti. Waraana ammayyaawaa xiyyaara raadariitti mul'anne ijaaruu qofaan osoo hin taane xiyyaara yeroo waraanaa saffisaan bakka bu'uu danda'u qabaachuu irratti hundaa'a. Pentaagoon amma dhugaa dhooftu tokko liqimsee jira. Yoo waraanni dho'e nuti teekinooloojiidhaan mo'achuu dandeenya ta'a. Garuu Chaayinaan lakkoofsaa fi obsaan nu liqimsiti. Addunyaan ammaa impaayerii dhiyaa dachee fi samii Eeshiyaa keessatti akkamitti akka harka kennatu ija dinqisiifannaan eegaa jirti. Ija addunyaa dhoqqee waraanaa Hormuz irraa ka'ee gara Baha Fagootti bakka bishaan qabbanaawaa Garba Paasifiik jalaa ibidda waraana addunyaa sadaffaa baatee rafu Hulaa Taayiwaanitti naannee jira. Magaalaa Beijing keessatti impaayera warra dhiyaa kan bakka bu'u Doonaald Tiraamp fi sibiilaa ba'aa kan hoogganu Xiinxala minjaala tokko irra taa'anii jiru. Garuu waraqaa fi shaayii minjaala kanarra jiru jalatti boombii yeroon itti qabame kan daqiiqaa kamiyyuu dho'e madaalii addunyaa garagalchuutu jira. Boombiin kunis Taayiwaanidha. Tapha siyaasaa, daldala dhiigaa fi morkii impaayerota kanaa ija xiinxalaa fi seenaatiin haa ilaallu. Jalqaba irratti maaliif Taayiwaan gaaffii jiraachuu fi du'aa taati? Dhugaa kana hubachuuf seenaa waggoota 70 ol duuba deebinee dhagaa dhiigatti cuubame tokko qorachuu qabna. Bara 1949 waraana biyya keessaa Chaayinaa keessatti mormitoonni kooministii yeroo biyyatti dhuunfatan mootummaan yeroo sanaa mo'amee gara odola Taayiwaanitti baqate. Guyyaa sana eegalee Beijing Taayiwaan dachee kooti yoo barbaachise humna waraanaatti nan deebifadha jechuun dhaadatti. Ameerikaan ammoo seera bara 1979 baafteetiin Taayiwaanin waraanaan ni eegna, meeshaa waraanaas ni hidhachiisna jechuun waadaa galtee jirti. Waggoota 70 Ameerikaan gooftummaa ishee addunyaa kan mirkaneeffatte odola kana eeguudhaani. Yoo Taayiwaan harka Chaayinaa seentee humni galaana Ameerikaa Eeshiyaa keessaa guutummaatti harca'ee ba'a. Amma gara walga'ii Beijing isa addunyaan rafamaan eegaa turte kanatti adeebinu. Tiraamp namichi baha giddugaleessaa keessatti Iraanin jilbeenfachiisuu dadhabee madaa'e gara Chaayinaa kan dhufe daldalaa fi injifannoo siyaasaa sobaa barbaacha. Garuu Xiinxala madaa Ameerikaa kana sirriitti argee qo'atee jira. Xiinxala Tiraampiin ija keessa ilaalee dhugaa lafee cabsu tokko itti hime. Hariiroon Chaayinaa fi Ameerikaa nagaa ta'uu kan danda'u amma Taayiwaan irratti tarkaanfii fudhatan irratti hundaa'a. Kun marii dippiloomaasii miti, kun akeekkachiisa waraanaati. Chaayinaan Tiraampiif sarara diimaa sarartee jirti. Dhibbanni guddaan eessa jira yoo jennee daldala meeshaa waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amudha. Ameerikaan muddee darbe keessaa Taayiwaaniif meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona 11 gurgurtee jirti. Amma immoo Tiraamp waraqaa meeshaa waraanaa ammayyaawaa doolaara biiliyoona 14 Taayiwaaniif gurguruu mallatteessuuf qarqararra jira. Chaayinaan yoo meeshaa kana gurgurtee bishaan Taayiwaan irratti ibidda qabsiisteetta nutis of duuba hin jennu jechuun labsitee jirti. Tiraamp asirratti kiyyoo tarsiimaa hamaa keessa seenee jira. Pireezidaantiin daldalaa kun filannoo itti aanuuf gargaarsa dinagdee Chaayinaa barbaada. Yoo inni Taayiwaaniif meeshaa gurguruu dhiise yookaan yeroo farkise Chaayinaan ni gammaddi. Garuu koongiresiin Ameerikaa, Pentaagoonii fi michoonni Eeshiyaa kanneen akka Jaappaan, Filipiinsii fi Kooriyaa kibbaa Tiraamp Chaayinaaf jilbeenfatee Ameerikaan gantuudha jechuun isa qeequ. Yoo inni meeshaa sana tattamaan gurgure ammoo Chaayinaan daldala addunyaa irratti ugguranii keessi akkasumas Hulaa Taayiwaan irratti waraana tasaa banuu dandeessi. Wal'aansoo afaanii fi shira dippiloomaasii walga'ii kana keessatti raawwatame haa ilaallu. Dubbiimaan Ministeera Dhimma Alaa Chaayinaa Goojiyaakoon dhimma meeshaa waraanaa Taayiwaaniif gurguramuu sarara diimaadha. Mormiin keenyas ifaa fi dhaabbataadha jedha. Ameerikaan kana yeroo dhageessu Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoon sodaa fi dhiphina uumame qabbaneessuuf dhimma meeshaa waraanaa Taayiwaan walga'ii kana irratti iddoo guddaa hin qabaanne jechuun dhugaa jiru dhoksuuf yaale. Garuu iccitiin jiru Chaayinaan Tiraampiin dhiphisuuf dhimma kana dhiifteen beektu. Isheen murtoon kee inni itti aanu gooftummaa kee fi kufaatii kee murteessaa jechaa jirti. Taayiwaanoo maalirra jirti? Odolittiin uummataa miiliyoona 23 qabdu kun dhiphina addunyaa kana hundaaf sababa taatus haala kana baay'ee obsaa fi of eeggannoon ilaalaa jirti. Taayiwaan afaan dippiloomaasii Beijing fi Waashingtan hin amantu. Isheen kan amantu meeshaan waraanaa sun qaqqabeera moo hin qaqqabne kan jedhu qofa. Yoo Tiraamp baajataa doolaara biiliyoona 14 sana mallatteessuu harkise yookaan dhoksaatti Chaayinaa wajjin walii galee Taayiwaan Ameerikaan nu gurgurteetti jechuun dhuma ishee beekatti. Taayiwaaniif walga'iin Beijing kun wabii nageenyaa osoo hin taane akeekkachiisa sodaatee jira. Walumaa galatti dhugaan baha giddugaleessaarraa gara Eeshiyaa Taayiwaanitti darbe tokko jira. Tiraamp waraana Iraan keessatti teekinooloojii isaa dhangalaasee boba'aa dhabee ulaa Hormuz irratti jilbeenfatee jira. Xiinxala dhugaa kana ija dammaqaan argee jira. Chaayinaan Ameerikaa iddoo lamatti jechuunis Hormuzii fi Taayiwaan yeroo tokkotti loluu hin dandeessu jechuun murteessee jirti.
Kanaafuu walga'een Beejingii kun waliigaltee nagaa osoo hin taane yeroo waraanaaf of qopheessuudha. Chaayinaan Taayiwaanin waraana malee nagaan fudhannaa jechuun Tiraampiin sobdii garuu lafa jalaan dooniiwwan waraanaa ni ijaarti. Tiraamp Taayiwaanin nan eega jedhus yoo Chaayinaan daldala guddaaf dhiyeessite dantaa ofiitiif jecha dabarsee kennuurraa of duuba hin jedhu. Addunyaan amma Hulaan Hormuz aaraa osoo jiru Hulaan Taayiwaan ammoo boombii beellamni itti qabamee ta'e akka taa'uu fi walga'een Beejingii dhukaasa waraana addunyaa sadaffaatiif qaanqeessa dhumaa ta'uusaa ija raafamaatiin hordofaa jirti. Dacheen Eeshiyaa har'a seenaa dhala namaa guutummaatti garagalchuuf sa'aatii lakkaa waan jirtu fakkaata. Egaan imalli Tiraamp gara Beejingiitti taasise kun madaalli addunyaa haaraa guutummaatti ifa godhee jira. Tiraamp waraana dheekkamsa seenaa jedhuun Iraaniin kuffisuu dadhabee dinagdee isaa laamsheessee dooniiwwan isaa akka saarsee dhumarratti gooftaa haaraa duraa jilbeenfatee nagaa kadhachuuf dhufe. Addunyaan amma Empire Ameerikaa isheen waggootaaf ulee waraanaatiin dhaadattu akkamitti sirna dinagdee fi dippiloomaasii Beejingii jalatti harka duwwaa baatee akka dhamaa jirtu ija dinqisiifannaan ilaalaa jirti. Waraanni tokko hin xumuramne garuu gooftummaan Ameerikaa ifatti awwaalamaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.